karaan filatamaan karaa nabii kennaa nullee karaa sa'anii deemuu hawwiin kennaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa. Allahu ya Allah umaa wamdaa cufaa booddee namni martu fuuldura kee kufaa akka hojiin keenya nurkaan taane kufaa nu qabsiisi karaa ka nabiyyul Mustafaa. Nabiyyi alamaa nuuf erge rabbiini haala jiruu hundaa kan nutti himanii wanta badaaf gaarii kaddaan nuuf baasanii jaahilummaa keessaa ka ol nu fuudhanii rahmatummaaf malee nu si hin ergine jedhe itti hime rabbiin san nuuf kenne alhamdulillahi kan isaan arganne. Allahu ya Allah umaa wamdaa cufaa booddee namni martu fuuldura kee kufaa akka hojiin keenya nurkaan taane kufaa nu qabsiisi karaa ka nabiyyul Mustafaa. Isaan argeen dhiifne barreebbiin guddaanii warra isaan hordofu haaluma hundaanii isaaniif taasise sahaabota isaanii keessatti ol kaasee kulafaa arfanii walitti dhiheessee hariiroo cimaanii jarri karaa isaa dhugaan qabatanii ergaa nabiin keenya asirraa deemanii isaanitti agahu nagaa fi rahmanni akhlaaqa bareedaa isaanirraa dhaalanii isaan bakka bu'uun islaam hooggananii rasuulan kallafuu hoggaansi isaanii isaantu leenjisee leenjii gaariidhaanii yoo dhugaan qabatan milkii karaan isaanii. Allahu ya Allah umaa wamdaa cufaa booddee namni martu fuuldura kee kufaa akka hojiin keenya nurkaan taane kufaa nu qabsiisi karaa ka nabiyyul Mustafaa. kan karaa nabiidhaa dhugaan qabatanii eenyutu miidhame hunduu milkaa'anii mindaa hojii isaanii ittiin gammadanii. namoota hedduu jira kan ragaan bahamee fi milkaa'uun isaanii asitti himamee fi akka rabbiin keenya jannata laate fi karaan filatamaan karaa nabii kennaa nullee karaa sa'anii deemuu hawwiin kennaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa. Allahu ya Allah umaa wamdaa cufaa booddee namni martu fuuldura kee kufaa akka hojiin keenya nurkaan taane kufaa nu qabsiisi karaa ka nabiyyul Mustafaa. kullee aaminaan deettee bareedaa nyaara kuulaa nama hundaa keessaa eenyu isaan caalaa. ilaahin keenya subhaana wa ta'ala
tolcheessan bareechee haalaa fi amalaa. karaa isaanii deemnaan isaan tunuuf ta'a. guyyaa boru bara shafa'aa, guyyaa boru bara shafa'aa. ashrafal khalqii umuuti qixxaahu salawaatullah alayhi wasalaamuhu. kennaa guddaa badhaasa rabbii ummata keessan ta'uu gammadditoo qalbii isin hordofuudhaan argadhe tasgabbii. uhibbuka uhibbuka yaa nabii uhibbuka uhibbuka yaa nabii. haala isaanii irraa kan anas nuu hime awwagga kudhanii rasuula kaddame. haala baadaa wahii homaa irraan garree hojii an hojjadheef takkaanatti hin arree. waan ani hin hojjatiniifis waan ani hin lolanii akka namatti tolaa khuluqni isaanii akkanaan dubbatee anas haala isaanii namatti tolanii haaluma hundaanii. ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii. ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii. ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii. ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii. ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii.